Amiidhaa gudditti kuushota as waan irraa isinii dabruudha. Egaa adoolessa 8 jechuudha miseensonni qarree fi qeerroo akkasumas qondaaltonni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ilmaan Oromoo jireenya gabrummaa fi hadhaa bu'aa bahii keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi kaayyoo saba kanaa jiraachisuudhaaf egaa qophiin addaa tokko qophaa'ee tumsa diinagdees godhanii jiranii nama sarara irratti qaba jechuudha. Ogeessa teeknikaa kiyya miseensa sagalee bilisummaa Oromoo mo'aa sabaa wajjin yani Soofumar Gadaatii meeqa kallattimaan gama jaala keenya isin deebisa jechuudha kabajamtoota hordoftoota. Saya TVtiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Soofumarillee guddaa galatoomee guddaa si jaalladhaa guddaa ulfaatu isiniin jedha. Andargagoo Maammee Beekaa isaa jedhama kan jiraatu magaalaa Sudaan Kartuum birraa. Eeni korri guddaan irra magaalaa Kartuum Sudaanitti adda bilisummaa Oromoo kan gargaarsa kan gumaacha waraana bilisummaa Oromoo jedhamee akka guddisee magaalaa Kartuum keessatti ibsamee jira. Sagantichi jalqabarraa haga dhumaatti kan baay'ee namatti toluu fi itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo kan itti gaafatamaa miseensa dhaaba biyyattii kan ta'an obbo mataa isaaniitti siimuun hin barbaachisu. Akkuma beektu qarree fi qeerroodhaan tumsa guddaatu ture. Haalichis haalota duraan keessa darbine hunda bara 1974 kufaatii mootummaa Haayile Sillaasee fi bara 1991 kufaatii mootummaa Yaadig akkasumallee bara 2018 kufaatii mootummaa Yaadig isa dhumaati. Qabsoo gabrummaa diddaa har'a keessa jirru kana konkoloolessa 8 guyyaa kana magaalaa Kartuum Sudaanitti xiyyeeffannee jirra. Sagantichi sagantaa baay'ee jabaa fi caalbaasiilee adda addaa gargaarsa tumsa WBO jedha. Walaloolee sirna dhiibbaa keessa jirullee kan of keessaa qabu. Faaruu WBO fi faaruu bilisummaa Oromoo sirna dhiibbaa keessa jirullee kan namicha achirratti argaman qeerroo fi qarreen irratti ifaa turedha. Haalichi haala baay'ee namatti tolu keessa kan jirru uummanni Oromoo biyyattii keessatti akka kana waraana keenya faana jira jedhee kan inni eegne achitti baay'ee na ajaa'ibe. Humna jabaa fi haalichi jechuudha akka eegne olitti kan argame akka himuu waan hin dandeenye baay'ee kan namatti tolu qeerroon qarreen hagni kun magaalaa guddittii Kartuum Sudaan keessatti adda bilisummaa Oromoo fayyaadne. Sagantaa isinarra gaggeessitanii kun sagantaan kaayyoo kanaa maali kan jedhuu fi akkasumas qophii kana keessatti maal fa'aatu ta'ee akkasumas haala qabsoo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana irratti deemaa jiru maal fakkaata akkasumas itti waamamni jaarmiyaa keessanii kun maal fakkaata kan jedhume dhaggeeffattoota keenya kan Caayaa TV Oromoo hordofaa jiraniif nu deebisi jaalakoo. Jechuun qeerroon Itoophiyaa keessa jiru qarreen Itoophiyaa keessa jiru biyya alaarra jiru banne lafarraa jechuudha. Akka isaan jedhanitti galaana balleessuun immoo hin danda'amu. Qurxummii balleessuu galaana balleessuu qabnaa jedhanii adda bilisummaa Oromoo balleessuu uummata Oromoo balleessuu qabna jechuun dubbii takka hin danda'amne as keessatti uummanni biyyattii akka nagaa argatu heerri biyyattii akka nagaa argatu yoo barbaadan an akka kiyyatti akka nama tokkotti kan hin dubbatu qaamni aangoo irra jiru kun aangoo gadhiisuuf aangoo karaa nagaa osoo waan tokko hin barbaadin aangoo biyyattii gadhiisuu heera minilik kaleessa heera Haayile Sillaaseen ittiin geggeessaa ture gadhiisuu asirratti waan biraa si'ataa agartuun as keessatti baajata guddaa dhangalaasee haga sadarkaa lubbuutti yoo nu gaafamaa Oromoo biraan dhaabbanne jechuun yoo xiqqee baajata qarshii magaalaa Sudaan keessa Sudaan jechuun 3,630 gumaachee gale jechuudha. Saashan irraa qabee haga galgala isaa 12 Itoophiyaa as geggeessaa ture as keessatti 3,630 gumaachee gale jechuudha. Barbaadame ta'e nuun uummanni Oromoo as jiru eessa jirru akka dandeenyetti rasaasa bituu meeshaa bituu yoo dadhabne duukaa jirraa isin jajjabeessinaa nu qabdu isin qabnaa jennaa isin biraa dhabuu eessatti lubbuu keenya wareegne jirraa kanaaf fincila diddaa garbummaa isa dhumaati jechuudha. Isa dhumaaf takkaa lammata walitti hin deebine ta'uu qabaa jechuudha. Tole ibsa gabaabaa nu kenniteef galatoomisin jenna akkasumas ammoo akka Caayaa Oromoo TV'tti yeroo garaagaraatti jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo gaaddisii marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoos ta'ee akkasuma dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromootii fi jaarmiyaaleen akka humna urjii furgaatus ta'ee kanneen akka keessan qondaaltonni buleeyyiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti argaman hiree kanaan jechuudha galanni keessan bilisummaa haa ta'u keessattuu shirri amma xaxamaa jiru shira wal fakkaataa
asiin qabsaawaa fakkaatanii asiin ammoo tokko gaaffii kaleessa qabsaa'ota bosonatti harcaasan uummanni kunnatti kaasa kan jedhuuf burjaajii kana uuman maaliif yakkamtoota seenaa waan ta'aniif hawaasni kenna ammoo ifaan ifatti diinni Amaanu'eel Wandimuu nyaate diinni Hacaaluu Hundeessaa nyaate diinni kumootaan qe'ee Maccaa Oromoo keessattuu Wallaggaa Afran giddugaleessa Shawaatii fi Gujii akkasumas amma immoo balballi Oromoodha kan gaddaa fi hidhaan hin jiru akkasumas nama teessoo isaan jalatti qabee tarii Oromoon uf jijjiirti jedhee Jawaar Mahammad faa hidhatti galchee diina ta'uun beekamaadha. Kanaaf jechuudha isinis maqaa daawwattoota keenyaatiin egaa yeroo qabnurraa kan ka'e yeroo biraa immoo bal'inaan qondaaltotas akkasumas immoo qaamota qarreerraa sagantaa kana qopheessaniin hedduu galanni isaanii bilisummaa ta'uu isiniif dhiyeessuu yaalla jechuudha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha jaala kiyya. Isinillee guddaa galatoomaa guddaa ulfaadhaa kan affeettanii as miidiyaa keenya irratti sagalee keenya fuutanii uummata keenya guddicha Oromoo miiliyoona 60 jiru kanaan gurraan geessaniif guddaa galatoomaa guddaa ulfaadhaa baay'een isin dabaa isin jaalladhaa jedha. Hayyee ulfaadhaa kabajamtoota hordoftoota keenya caayaa Oromootiif irraa turtii yeroo gabaabaadhaa Jaal Mahammad wajjin taasifne Sudaan Kaartuum irraa jechuudha. Qophiiwwan kana fakkaatan egaa qarree fi qeerroon akkasumas immoo qopheessitoonni qophii sana waraana bilisummaa Oromootiif jecha taligaa fi tinsa diinagdee waraana bilisummaa Oromootiif akka sabaatti ijaaramuun furmaata jettanii jireenya gabrummaa jireenya baqaa lammaffaa keessatti kana gootaniif maqaa daawwattoota keenya kan caayaa Oromootiifiitiin horaa bulaa deebanaa isiniin jenna akka sabaatti ijaaramuun furmaata. Wajjiin